Boom, let's go. Obboleessaaf obboleettii ditimiin obboloota. Obboloota meeqa qabdaa? Obboleessa meeqa qabdaa? Obboleettii meeqa qabda jennee yeroo hedduu ni wal gaafanna. Akka kanaan jennee afaan Oromiifaatiin yeroo hedduu ni wal gaafannaa jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin obboleessa yookiis obboleettii or obboloota meeqa qabda jennee nama tokko afaan Ingiliffaan gaafachuu barbaanne maal jennaa? What could we say? What could we say? Can try? Hey, Bona, can I try it? Can I try it? No problem, just simply try it. Brothers and sisters have. Good, good, good. Can you rectify it? Well, no problem. So, obboleessaaf obboleettii meeqa qabda jennee afaan Ingiliffaan nama tokko gaafachuu barbaanne slings kan jedhu fayyadamne how many slings do you have? How many slings do you have? How many slings do you have? Jechuu ni dandeenya jechuudha. This means slings kan jedhu obboleessa fi obboleettii yookiis obboloota jechuudha. Slings. Slings. So, how many slings do you have? Jechuun obboleessaa fi obboleettii meeqa qabda yookiis obboloota meeqa qabda jechuudha jechuudha. Akka kana jechuudha. Great. Great. Interesting. Inni kan biraan immoo amaatii. Amaatii. Kana jechuun obboleessa ta'uu danda'a, abbaa haadha manaa ofii yookiis immoo abbaa manaa ofii, haadha abbaa manaa ofii yookiis immoo haadha haadha manaa ofii yookiis obboleessa yookiin obboloota warra akkasii ta'uu danda'u jechuudha. Warra akkasii generally in-laws. In-laws jedhama. Generally walumaa galatti amaatii jechuun in-laws. In-laws jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa manaa, abbaa haadha manaa koo, abbaa haadha manaa koo jechuu yoo barbaanne abbaa haadha manaa kooti. Inni kun abbaa haadha manaa kooti yookiin inni sun abbaa haadha manaa kooti jechuu yoo barbaanne maal jenneerra amaatiin in-laws jenneerra. So my father-in-law, my father-in-law, my father-in-law jechuun abbaa haadha manaa koo yookiis abbaa amaatii kooti jechaa jirra jechuudha. Abbaa haadha manaa koo. My father-in-law. My father-in-law. Akkuma kanallee obboleessa haadha manaa koo jechuu yoo barbaannes inni obboleessa haadha manaa kooti. Inni obboleessa haadha manaa kooti. Isheen obboleettii haadha manaa kooti. Kanaaf kan kana fakkaatan. By the way, haadha manaa qofa osoo hin taane abbaa manaaf illee vice versa isaa sirriimadha jechuun obboleessa abbaa manaa koo obboleettii abbaa manaa koos jechuu ni dandeessi jechuudha. Obboleessa abbaa manaa koo yookiis obboleettii haadha manaa koos jechuu ni dandeessi jechuudha. In-lawuun kun sana lamaaniifuu ni fayyadamu. So, my brother-in-law, my brother-in-law jechuun obboleessa haadha manaa kooti. Obboleessa haadha manaa koo jechaa jira. Fakkeenyaaf inni obboleessa haadha manaa kooti jechuu barbaad kan ta'e that he is my brother-in-law. He's my brother-in-law. He's my brother-in-law jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni obboleessa haadha manaa kooti. Similarly, inni obboleessa abbaa manaa kooti jechuu yoo barbaannes he's my brother-in-law. He's my brother-in-law jechuu dandeenya jechuudha. Just in-law kan jedhu kana fayyadamne bifa barbaanneen jijjiirree fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkuma kanallee obboleettii haadha manaa koo, obboleettii haadha manaa koo jechuu yoo barbaanne obboleessa kan jedhu sana my brother kan jedhu sana gara my sister jijjiiruutiin my sister-in-law, my sister-in-law,
my sister-in-law jechuu dandeenya jechuudha. She's my sister-in-law. Wow, she's my sister-in-law. Do you know her? Did you know her? She's my sister-in-law. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Ni beektaa isheen obboleettii haadha manaa kooti. Isheen obboleettii haadha manaa kooti. Ni beektaa jechuudha baan. Bifa kanaatiin. Wow, did you know her? Do you know her so far? She's my sister-in-law. She's my sister-in-law. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma kanallee obboleettii abbaa manaa kooti jechuudha baan. Same sentence kana fayyadamna jechuudha. Good. Good. Interesting. Ani obboleessa haadha manaa koo hin jaalladhu. Afaan Ingiliffaatiin ani obboleessa haadha manaa koo gonkumaa hin jaalladhu. Hin jaalladhu ani isa hin jaalladhu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Put your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Deebii keessan komentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Deebii keessan komentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Inni obboleessa abbaa manaa kooti. Inni obboleessa abbaa manaa kooti jechuu yoo barbaannes afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Put your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. See again. Thank you. Thank you. Oral English. You're perfect and the #1 choice. Good. Good.